Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu ilmaan Oromoo kam jirtu fayyaa keessanii bakka jirtanitti salaamataan koo kan inni raammadde isin akka qabu jecha. Egaa YouTube kiyya kana subscribe, share, comment godhaatiin na jajjabeessaan isin jedha. Oromoo sababa bal'aadhaa wal malee maal qabna wal jajjabeessinuu. Like, share, subscribe godha na guddisaa haaraa hin jammaru jira. Akka fuulduratti deemu isin na jajjabeessaa isinin jedha. Yoo isin na jajjabeessitan itti cimee hojjedhaa jechuudha. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa. Yaada keessan isinirraa fudhadhaa. Gaaffii yoo qabdanis waan adda addaa komentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Yoo isin na jajjabeessitan gara fuulduraatti jabaadhee hamilee horadhee deemuu hin danda'a jechuudha. Yoo isin immoo nan jajjabeessin yoo isin hordofin yoo isin like share naaf hin godhin eenyutu dhufee naa godha bakka biraahi. Isinumaan qabaa isinillee like share subscribe gootan na jajjabeessaa isinin jedha. Kunoo har'a maaliif isin qabadhee dhufe waan fuula keenya irratti waan gurraacha waan hin barbaachisne gogaa fuula keenya irratti kan bo'u kireema adda addaa ni dibanna. Garuu mana keessatti haaluma salphaa taheen fuula keenya irratti waan gugurraattii xixiqqoo akkasiisan balleessuudhaaf haala salphaa ta'een mana keessatti dalagnee gogaa fuula keenyaa eeggachuun nu barbaachisaa jechuudha. Saniif har'a maal isin qabadhee dhufe akkuma argaa jirtan kana qullubbii adiidha. Qullubbii adii solliqfachaan jira, quncifachaan jira jechuudha. Kun haala kanaan quncifadhee qullubbii adiin dawaa hedduudhaaf taati. Waan hedduudhaaf dawaadha. Amma fuula keenya akkam akkatti wanni jennu qullubbii adiirraa dalagee isin agarsiisa jechuudha. Ani itti fayyadamee argeen jira, na fayyadee jira. Waan na fayyadeef immoo isiniif agarsiisuudhaaf gara keessan isiniif fidee dhufe akka itti fayyadamtanii bu'aa irraa argattan abdiin qaba. Hedduu takka nama fayyada qullubbii adiin wallaahi hedduu takka dawaa waa hedduuti. Fuula keenya irratti waan hin barbaachisne gurraacha xixiqqoo waan adda addaa tokko kan qabu jira. Saniif qoricha hedduu ana fayyadee jira jechuudha. Waan akka buguriin yeroo namarratti bahee bugurii sun badee gurraacha'ee hafa bakka sanitti waan san balleessuudhaaf humna guddaa qaba jechuudha. Kunoo haala kanaan qullubbii kiyya solloqfadheen jira. Hanga dhuma sagantaa kiyyaa na wajjin tura, na hordofaa, na jajjabeessaan isin jedha. Hanga dhuma sagantaa kiyyaatti na hordofaati. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessaa, na jajjabeessaan isin jedha. Oromoo tiyyaa bakka jirtanitti nagaan keessan isiniif haa baay'atu isinin jecha. Amma gara dalagaa isaatti deemna. Kun amma haala kanaan qullubbii mataa lama quncifadheen jira jechuudha. Kun haala kanaan quncifadheen jira. Amma gara dalagaa isaatti isin dabarsa jechuudha. Na faana tura. Haala kanaan bishaan qopheeffadheen jira. Bishaan ittiin danfisu jechuudha. Bishaan san keessa qullubbii solloqsisan bishaan san keessa naqaa. Kunoo akkasitti bishaan qulqulluu jechuudha. Achi booda nin danfisaa jechuudha. Nin bisheessaa erga bishaatee booda akka itti dalagamu kan walumaan laallu ta'a. Daqiiqaa 10 yookaan 15 jechuun qullubbiin humni isaatii jabaa waan ta'eef jechuudha. Akkuma kanaan akkuma fayyaa isaatii osoo hin bilchaatiin yoo fuula keenya irra goone rakkoo nutti fiduu danda'a waan ta'eef nama gubaa haala gubiinsaa gogaa keenya irratti fida waan ta'eef dirqama bilchaachuu qaba jechuudha. Haala kanaan ibiddarra kaa'annee bishaan itti naqnee bilcheessinaa. Erga bilchaatee booda haala itti dalagamu waliin kan laallu ta'a. Hanga sittuu nu faana tura. Eessaayyuu hin dhaqinaa. Like, share, subscribe godhaa na jajjabeessaan isinin jedha. Hanga dhuma sagantaa kiyyaa na hordofaa. ያው እንግዲህ አሁን በዚህ መልኩ በስሎልኛል። አውጥቼዋለሁ። ከዛ እቃ ላይ
haala kanaan na bishaatee baaseen jira. Kun meeshaan irratti gadi galabatadde warri afaan Oromoo hin beekne afaan Amaaraatiin isinii hojjedha. Warri afaan Amaaraa hin beekne afaan Oromootiif isinii hojjedha. Kanaafuu hanga dhuma sagantaa kiyyaa na hordofaa. ኦሮሞኛ ለማትችሉ በአማርኛ አማርኛ ለማትችሉ በኦሮሞኛ በሁለቱም ቋንቋ እያረኩ ሰራላችኋለሁ። ቪዲዮውን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ተከታተሉኝ እያልኩኝ ያው አሁን ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። ሆኖ ከናን ብሻተ ጅራ አመጢቆ ተቀይሮ ናቀበና ይጀቹራ ገረ ደለጋቲ ሴና እንደሲቱ fuula keenya irratti waan hin taane gochuu hin qabnu. Waan qulqulluu meeshaatti dalagnu sanillee qulqulluu tahuu qaba jechuudha. Kun waan itti dalagu haala kana qopheeffadheen jira. Maaliif fuulli keenya baay'ee happii waan ta'eef waa'ee xixiqqoo akkasii wanni hin danda'u jechuudha. Waa'ee qoshashaa hin danda'u wasaka kan dhiiraa immoo ni danda'atti fakkaata. Wanni kun dhiiraafis dhalaayis ni taha. Warri jaarsa qabdan jaarsa keessan akkasii eegootanii fuula isaatii kunuunsaa fi isiniin jedha. Isinillee warri dhalaa fuula keessa sirriitti eeggadha. Fuulli keenya gogaa fuula keenya baay'ee haphii waan ta'eef kunuunsa nu barbaachisa jechuudha. Fuula keenyaa fi fuulli keenya miidhagina keenya fuulli keenya hedduu takka bareedee mul'achuu qaba jechuudha. Meekaappii waan taane waan akkasii san dibachuurra haala salphaa ta'e mana keessatti haala kanaan yoo fayyadamne mana keessatti waan salphaa ta'een fuula keenya kunuunsine gogaa fuula keenyaafis fayyaadha jechuudha. Waan hin taane waan adda addaa waan keemikaala adda addaa qabu suuqarraa binnee fayyadamuurra mana keessatti haala salphaadhaan waan qabnuun jechuudha. Waan nyaataa waan ta'eef waa takka waan miidhaan irratti geessisu hin qabu jechuudha. Haala kanaan meekaappii dibachuurra fuula keenya meekaappiidhaan waan hin taaneen suuqarraa yabbinne balleessuurra waan salphaa ta'een haala salphaa kanaan mana keessatti hojjannee yoo fayyadamne gogaa fuula keenyaatiif fayyummaa nuuf kennaa, fayyaa nuuf kennaa jechuudha. Haala kanaaf dhiiraa illee dhalaa illee ni ta'a jechuudha. Wanni kun waan hedduutu jira ammallee kan isinii qopheessu. Chaanala kiyya kana subscribe godhaa. Viidiyoon haaraa gadhiisee akkasiin qaqqabuuf jechuudha. Yaada qabdan yaada keessan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan waan adda addaa naa barreessaa isiniin jedha. Amma gara qophii isaatti dabarra nu faana tura. Egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya kunoo amma haala kanaan naaf qabbanaa'ee jira. Erga qabbanaa'ee booda gara meeshaa itti daakuutti galabatadha jechuudha. Kunoo haala kanaan galabatadheen jira. Hanga qabbanaa'utti eeguun ture. Kunoo haala kanaan hin daakkadha. meeshaan itti dalaydan qulqulluu ta'uu qaba sirriitti. haala kanaan naaf daakkamee jira jechuudha. Amma erga daakee booda kunoo waan kanaatiin biiboo fidee akkasitti naqee gilgilchaa jechuudha. Haja atallo wallo maaf nondeeti wamatu arge haala kanaan biibadheen jira jechuudha. Amma waan itti dabaluu isin agarsiisa nu faana tura. Akkasitti guftee jira jechuudha. Kana firiijii keessa keenya itti fayyadamna. Hanga torban tokko fayyadamuu dandeenya. Ani waan hedduu waan amma itti fayyadamu haala kanaan asirratti qannasadha jechuudha. Qoodaddeetiin
No hangi kun inaaf gaha waan yeroo tokkotti fayyadamu. Kan ammoo isa hafee meeshaa keessa kaa'ee sirriitti qadaadeetti bakka qulqulluu firiijii keessa kaa'aa jechuudha. Isa kana amma waan itti makuun isin agarsiisa. Asitti daakuu shumburaa jechuudha. Tani achi booda isa hafee firiijii keessa naqnaa. Kunuunsa kana haala kanaan akkasitti waliin dhofne fuula keenya irratti dibannaa jechuudha. Fuula keenya irratti dibannu immoo dhiqannee qulqulluu tahuu qaba jechuudha. Fuulli keenya gogaa qulqulluu irratti jechuudha kan dibannuu qabnu. Maaliif akka gogaa keessa isaa seenee nuuf qulqulleessu jechuudha. Haala kanaan tolfadheen jira. Kunoo waan har'a dibadhu kuni yeroo hunda ogguun dibadhu asirraa isa kanarraa iyyan qannase. Haala kanaan daakuu shumburaa iyyan itti make dibadha jechuudha. Fuula keenya qulqulluu sanirratti dibanna. Warri jaarsa qabdan jaarsa keessanii akkana hiyyagootanii fuula isaatiirra waan bugurii namni yeroo bahu kan gurraacha'ee xixiqqaan hafu tokko jira. Sasan irraa balleessaa jechuudha. Haala kanaan fuula jaarsa keessanillee fuula keessanillee akka isiniif qulqulleessu itti fayyadamaa isiniin jedha. Ani har'a isinii qabadhee dhufe kunoo kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan tura isiniin jedha. Like godhuu hin dagatinaa. Yaada qabdan komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoon har'a isiniif akkasitti erga dafee booda dhugaa dubbachuudhaaf shurufkaan isaallee irraa bada biraatti jijjiiramaa jechuudha. Haala kanatti qallifattanii akka gogaa keessan keessa sirriitti seenee isiniif qulqulleessu. Isa kana meeshaa keessa naqadheetiin firiijii keessa kaayadhaa jechuudha. Qophaa isaattuu akka kanatti haala kana yoo dibattan baay'ee tokko bareedaadha. Gogaa fuula keenyaatiif hedduu faayidaa qaba jechuudha. Viitaaminii illee ni kennaa fi akkasii yoo isinitti tole akka like godhuu hin daganne. Inshallah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf jiraadhaa. Isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa. Hordoftoota kiyyaa